baha boniyye dhiini boniyye salaatan seentu boniyye ati nyaattu boniyye raftu boniyye kaatu boniyye fuula dhiqattu boniyye mana fincaanii deemtu boniyye akira gaafa boniyye tanaan wal dhabde booyaa waraqaa matarra marataa akka aspaaltii irra hin deemne bichaasi akka ammootiniin isii yoo wal dhabde mana yaa galchuu qaba. Haga waggaa tokko hidhamuu qaba. أولا بوليساري دن إلى دقيقة فدوى ست مال. يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسن الرامبو على توقع جرانا كنا دي فماجين. وان بيتو قبدا سني جمع. وان بيكون قبو يعني قايتوني دعاو مقونا في كونو ارقي فيديوز يرقي كي كان متنسي أمتا كان معلومات الأماسا والرافق بامنا قدو قلو مينا قدسي أدبي فتنو معلم نما برباشي والقرصايد جتشو برباديتني بلي kurang melive itu Ahad apa live itu live yang mau dividin nanti nih semuanya Guddisi meela amma maxxanseetti. Inni du'a malee adda nun baasu jedhee barreeffatee jira adda gadhiise laafana jechuudha. Yaa Allah. Meena guddisi. Wanti tokko adda nun baasu jedhee maal yoo wal dhowwitan maaltu jala dubbatatan. Yaani isin nama amantaa biraa keessaa gara keenyatti dhufee yoo wal satarre maal qaba jechuudha manna dhibellee yaani. Isin yaani isin anarra beektanitu hin taane isin ni beektu ummatan beekne isinii gadiitu jira waan ta'eef suuraa si olii gadii rooraa isuutti jiru shamarran tokko yoo wal satarre maal qaba jechuudha ma yaada kana qaba malee wanti tokko miti. Amma Nama waan isin jettee tokkollee naan galle. jechuun isin amma keechaa jirtu. Anatu deebisaa fi qoy. Amma yaada isin jette kanarratti yaadni kun sirrii ta'ee wal sattaruun gaarii ta'ee amantaa musliimaa keessatti immootu waa waliin mul'isu maaliin kun hin ayyamamne ka gara dhufteeti barka isin kana dalagaa jirtu sii galee kana kun iyyuu sirrii miti jechuudha. Ka kanaatiif immoo kanatu deebii ta'a jechuudha sii galee. Kanaafiyyuu kun namichi Mana immoo isaarratti maxxanfatee jechuudha. Anaafis iddoo amanamtii adda baasuu hin jiru jedhe inni jaallata waan ta'eef jaartii isaa olii gadi rooraayisummaa barbaachisee jaartii isaatti inni jaallate miti. Kalas nama maaltu irraa sobsiisa. jaartiin nama afaan guutte. Jaartiin nama hin jedhanii sababni isaa jaartiin nama viidiyoo koolii nama dawwaltee qaamasii nama mul'isu hin jirtu sii galee. No. Lakki. San akka feetetti illee si mul'isuu dandeetti. San rakkoon qabu. Jaartii taate rakkoon qabu. Ati garuu Sumayyaa wanni nan si gaafadhu. Dhageettami? Nan dhagaayu. Amma nama as keessa jiru ijoollee dhiiraa kana keessa namni ati hin feene wayii Sumayyaa malee hin fuudhu abadan jedhee yoo lafarratti illee qilleensarratti illee sima faarsaa yoo inni jiraate. Ati cirraashuma yoo san feene nama san itti heerumtaati. Laa hin heerumu. Kanas bakka kana wanni ati beekuu qabdu. Namichi hin fedha malee isiin hin feetu. Paarsantii duwwaatu qaata kan feetu intalli sun. Ani sin bichara miti yaani nama ummatuma olii gadi suuraa isiitiif suuraa isaa fayyadamutti gaaffii natti ta'e laanna'u yaani namni tokko wal sataruu qaba keessaan abbaan itti dhiyaatullee deemee gorsee jechuu qaba malee akka namni tokko addaan fagaatu. Gochuma barbaachisee yoo wal sataran fagaatanii isiin jala sarartee himteetti amma nuti asirraa kana maxxanfate immoo sanan qaba jechuudha hadha jechuudha Amma waan inni jedhee maxxanfata yaa rabbi inni guyyarraa ima maxxanfataa bara inni guyyarraa ima dubbata ijibbaata na dhageeffadhu kuni dayyuusa ka rabbiin jedheen dayyuusni jannatan seenu ka rabbiin jedheen namicha kanaa jechuu namichi ganaa of ajjeesa. Hin dhageettan yoo inni dhiirummaa qaba jaartii isaa irratti nan du'a jedhe maal ta'e dhiirummaan kanaa miti a'uuzu billaahi kun dayyuusummaadha. Hin jaalladhe maal godha jaalallee wanti namni jaalala irratti wanti hin ta'in hin jiru. Isin bakka irra turaa ijibbaata. Dayyuusummaa maalidha kun dayyuusummaa jedhama qoy. Namni wal jaallate. Ijibbaata irra turaa ani isin bira deemuu fi No, video gadhiisan waraabisan. Yoo dandeettaniitiin hin jettan xiqqoo nama wajjin haasa'uu natti fakkaata akka laaluutti. No, kanneen laxafamuu hin qabu ka video gadhiise ka
Edmonton mo esi jiru kana. Walumaa kanatti waldaan waa suuraa jiraan fayyadamina maal ta'udha namni tokko inni tokko Meecha kafa Jawaari waa jechuu barbaadeeti. Jawaar keenya akkana fakkaatutti yookaan wajjin illee nama haasoyitee xiqqoo keessa beekunatti fakkaata. Garuu waa tokkotu nama dhibaa malee silaa kan osoo biyya alaa kana taatee terappii bakka jedhantu jira achi geessaniitiin waan akkasii silaa qajeelchuu ni dandayamaa ture. Garuu ammallee hafteen qabdu namni Oromoodhaas waan kana barachuu qabaa. Terappiitti tayaatiniin fuudhaatiniin intala dhibii barsiisaa. Ni barataa daa'ima kana yoo argee jedhe hooma sun qabdu tunillee qabdi qaxxitaa itti himaniitiin akka amma sheetichi reefu sheekaan jedhu san garteetiniin isaanillee yoo walitti rileetii ta'eetiniin jedhe sheekaan sunillee qajeeltu barsiisaa. Kanaafuyyuu hin dandayamaa ka jedhutti amanaan ilaala gartee ka dhibiitiin mokkoruun ni dandayamaa deebisuu ni dandayanii. Waan dhibiitiin agarteetiin ka isii kana amma there is no chance hin jiru ka isii kana biratti. Ila amma laala asirratti maal jette isiin jaarsaaf wal isii bira jaalalli hin jiru ka isaa tokkochi waan takka bu'aa fiduu hin danda'u. So kanaafuyyuu gara dhibiitiin terappii itti ta'aniitiin galgalaa ganama itti qaaqanii tiniini deebisuu ni dandayamaa waan kana akkasitti irratti hojjedhaa jechuu barbaadeeti Jawaar kee. Yaa kana amma alaamma fuudha isaatti illee hirmaanna. Amma laa Jawaar wanni tokko laan nama kana daga wal dubbistan nuti yoo inni tabiraallee dubartiin lafa ceebte asirrattuu waamne dubartiin itti heerumtu hin jirti. Isinitti maal? Dubartiin darasaa tanan jaalatti dhugaa isinitti himaa. Sigalee maaliif darasaa jaalatti beektanii? Darasaa yoo fuutee akka dhiira biraa waan akkanaa si achi maaliin kun hin jiru sigalee sababuma saniif jaalatti dubartiin jechuu yeroo baay'ee ammallee darasatti heerumuu dubartiin akka waan jaannata seentee tokkotti ilaalti. Bareeda. Sababa kanaaf amma asoo asirrattuu yoo amma bootii goone. Darasaan tapha dandeetti tapha kana dandeetti. Asoo asirrattuu bootii goone dubartiin itti heerumtu har'a asirratti argamaaftu baay'ee jiran dhufti. Sinigalee amma nama bilbilaati nama itti barbaada dubartii itti barbaada ta'e inni fuudhu san keessatti waan dandeenyu ni hirmaannaaf. Dhugaa siin jedha. Anammoo itti mana kana bane dhugamatti garaa na nyaate namni. Namichi kuni ana kan argutti namicha kana chaansii lama qaba namichi. Sila jechuun barbaadu. Chaansiin isaa takki mucatti kan argachuu kan lammataa ammoo waan badaadha. Waan badaadha kan lammataa. Sinigalee haga lubbuu isaatti wanni furatutti natti fakkaatan. Baay'ee laalee jira jechuudha. Akkanatti fagoodhaa saayikoo kiyyawwita laala. Kanaafuu amma maaltu isa barbaachisaa isa kana gorsa barbaachisaa sheekotiin gurguddoon gorsuudha dubartii biraatti soquudha intallillee ammoo namnillee siin jaalattallee amma yoo ka jiraatu taate ilmu musliimaati jechuudha. Ishiin tunillee waan amantii keessaa isii baasu hin jiru. Ilmu musliimaa ka jaalatte kanatti haa heerumtu dirqiin amantiin musliimaa dirqiin nama jaalatanitti heerum hin jiru. Sigalee kanaaf nama jaalattetti haa heerumtu. Isiillee dhiibbaan akkanarratti godhamee akka isiin cheenji taatu gara biraatti jijjiiramtu gochuun hin barbaachisu. Isiilleen karaan isii ka qabatte haa ta'uuf karaa nama jiru ammoo ka isaatu jabaadha karaan. Baay'ee hardiidha karaan isaa. Ka isaa kana namni gorsu. Nama itti waamanii sheekutii gurguddoo itti waamanii nama kana gorsanii ifitti deebisu. Yoo barbaachisaa ta'e yeroodhaaf poolisiin federaalaa kan itti hidhanii manaa butanii furanii hidhan. Beektaa? Waan tokko jira onnee namaa tana keessa waan gara garaatu jira beektaa? Waan onnee namaa tana ittiin dhooftu jira. Isiisan isuma kana asuma inni kuma hin qabne butta. Dikoo garaftee mana tol darbita. Mana jetteeni wanni itti kaaftu jettee hiitee gaggaraftee jettu. Maal wanni intala sana keessa bakka hin jiraame. Kana sammuu isaa keessa daqiiqatti dilee ta'uu danda'a wanna keessa irrifata. Rifannoo san keessa wanni baay'een harkaa baduu danda'a. Erga siitee achi booda ammoo tasgabbeessitee waan kan itti himta waan itti hiramteef mana gurguddaatti erganii waan itti hiramteef nama akkana. Erga si deebistee mana dhaatiin ba'a gatteessiftee dhalaa biraatti fuutaa jechuudha. Reeppi gootaan wal isuma kana. Yaadan taane obboleessoo. Sirriitti ta'a malee waan beekuuf hin mallatu. Lubbuu isaa baraaruuf akka gaariitti waan ta'u. Jibbaata kiyya maal beektaa ila dhiifama naa godhiiti. Namni kun amma maatii qaba beekte. Wanni kun beektaa waan osoo maatii qaba ta'ellee miti beektaa waan namni maatii qabu beektaa maatii nama maatii qabu kana dhiisi dhiifama yeroo tokko an ba'uu deema.
kana dhiisi ati dhimma sila namni irra sirra hirmaachuun dirqama sirra ta'eyyuu amma dhimmi kun osoo waan ati jala sarartee beekuu qabdu waan sirna hin qabne wanni kun. Sirna jechuun beektaami? Tokkoffaa akkasi aman. Lammaffaa waan fedhiin karaa tokko qofaan jiru. Digalee dhiisa. Saniif immoo waan san sirriitti hubachuu si barbaachisa. Jecha amma ati jette kana iyyuu godhuun sirra